السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون جالتمتوتا في كبجمتوتا أمة oromoo har'a daabboo difoo jechuu heedaa akkamitti akka hojjedhu hanga xumuraatitti na hordofaa. Hojiin nama hundaatu garagaraa amma akka mana manaatitti asitti kinnu soqiddatti godhataa jira. Asi soqiddatti godhadhe asitti soqiddii ayodiinidhaa miti kaanii waan ta'eef hin ammaam akka naakuramu godha. Asitti kinoo harceetti naqataa jira. Harcee dubbitiifi harceen kiiloo 4 ta'aayyuu. Asitti demoo kaameraatti naqataa jira. Kinoo harcee haganaati asi kaameraatti godhaa jira. Asitti demoo paawudariitti godhataa jira. Kaameraadhaa fi paawudarii qofaan bukeessaa wanta biraa homaa wanni itti godhe hin jiru. Bishaaniin bukeessaa malee wanta biraallee itti hin godhu. Asitti paawudariin feestaalii keessatti gajjigee jira. Gubbarraatti xiqquma dhadha'ee feestaalii keessatti godhadha. Feestaaliidhaan wanta kaayamee jiruuf qilleensi seeneef duratti godhamee waan jiruuf asitti jigee jira. Kiloo kana kanaan bukeessee ka'eera akkanatti sukkuumaa jira geessutti jira. Kinoo geessee jira. Qadaadee amma kaayaa jira. Amma gara hojii biraatitti deebi'a. Baala ittiin godhu gibbii keessaa qabnaa. Baala warqee asuma gibbima keessaa muraa. Asitti haala kana fakkaatuun kinoo asitti bukaa'ee jira. Akkana bukaa'ee jira. Haala kana fakkaatuun bukaa'eera. Sirriitti bareedee bukaa'ee yeroo bukeessuu san xiqqoodhaan argitanii akkana ol guutee jira. Amma baaldiin guddaadha. Baaldii guddaa kana guuteera. Baala dhiqnee jira. Safeedee irratti daraaddaraa baaldii dhiqamee jira waan ta'eef maaliif jennaaniin akkuma finneen eelee irratti gadi hin goonu. Eelee irratti yoo goone iyyuu hin bukaa'u ol bokokku waan ta'eef qarallee bukaa'ee jira. Garuu xiqqoo akka ol bokokkuuf daqiiqaa 10 akka nama daabboo baatiraa godhuun jira. Baatiraatti yoo daabboo baatiraa yoo godhan xiqqoo wanni isaa irratti eelee isaa garaa keessa baatiraa san keessatti isarra godhanii kan xiqqoo daqiiqaa muraasa tursiisanii erga baatiraa keessa kaa'anii kunillee akkasuma jechuudha bareeda ta'a ol bokokee.
Haala kanaan goonee kan akkana shaffanneeti erga shaffanamee qilleensa kan seenne godhame daqiiqaa 10 tura akkanuma finnee waan daqiiqaa 10 ol bokokee finnee LMO irra gad kenna jechuudha suutumaan safeedii jalaa baasne. Asitti safeedii jalaa baasne daqiiqaa 10 san ture eelerra kaa'aa jirra. Eelerra kaa'amee as irratti baala irra sirreeffamee ibiddirra haramuu qofatu hafe.
Asitti ibiddirra harree geeffamaa jira. Ibiddirra harame irra erga harree geessine boodallee biraa deemnee hin fagaannu dhufnee ilaallaa yoo sirrii ol qabnellee qilleensi seenuu danda'a. Akkanattuyyuu gimmiitiin hagam akka ture bilchaatu. Asitti kunoo bilchaatee jira, irraa bahee jira. Daabboon akkana fakkaata. Kun gubbaa isaati. Gubbaan isaa akkana fakkaata. Maashaallah hin bareeda jedhee yaada. Jala isaallee isinitti mul'isa, ol qabee isinitti mul'isa. Gubbaan isaa akkana fakkaata. Jalli isaallee kinuuti, jalli isaallee kana fakkaata. Daabboo bareedaa jedhee yaada. Isinillee asirratti wanta jiru wanta keessaa baada yoo hir'ate wanti yoo jiraate asirra koomentii irratti naa barreessa. Saabskiraayib, laayik, sheer naa godhaa isiniin jedha.